dhukkubee garaan na dhukkubee jennaaniina mana yaalaa na fidaa jedhee na dhukkubee jennaan mana yaalaa na fidaa jedhee egaa mana yaalaa na fidanii booda mana yaalaa wayii cinciiftaabeen jedhanii na fidanii eegasii operaasyoonii na godhanii operaasyoonii eega na godhanii booda namni tokko na bira hin jiru amma obboleettiin tiyya naa birmattee dhufteesti amma isi ummanni oromoo naa birmadhaa du'aa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi imaantu na fudha yoo jiruu keenya kana laalu jechuudha. Maaliif beeytanii yeroo rakkane nama nu dhaqqabu qabnu garuu yeroo fayyaa qabnu namoota hedduuf nuti hin dhaqqabnaa jechuudha. Obboleettii teenya tana Mustashfaa Malakal Fahad Riyaad irratti jechuudha. Kan akkana jirtu. Angaafa footoo isii jalqaba argu wallahi waan duutee bakka dhukkubsattee achi duute yookaan achitti waggaa meeqa achi lakkoofsisee yookaan reeffa sahee yookaan immoo bakka waggaa hedduu waan achi lakkoofsisee amma uddu dhufee ji'a lama jetti. Uddu dhuftee ji'a lama xiqqoo dhukkube Mustashfaa galchan si ciibsinaa jedhanii ni kilaasii amaliyyaa geessan saniin booda operaasyoon godhan. Maaliif operaasyoon godhan? Gaafa biyyaa baatu bar ji'a lama booda gaafa biyyaa baatu maramtee meedikaala yeroo lama sadiitti irra deebi'anii as chokkaay meedikaala jira hanga gaafa barartuu san meedikaala godhamtee biyyaa baate bar. Nutiin beeytan gaafa biyyaa baanu warroota arabaa kosiiwwan nu xayyeef kan hunda caalayyuu nuti qulqulluudha. Maaliif waraqaa ragaa qabna jechuudha dhibee hundarraa bilisa akka taane jechuudha. Odoo dhibee qabaanne biyyarraa iyyuu hin baanu. Micattii tana wanti akka dafanii amaliyyaa isii godhan taasisee maalin dhibeen immoo as chokkaayee amaliyyaa barbaachisu kun akka biyyaa si baasuu danda'e. Ji'a lama keessa maal dhukkubsannaan dafanii amaliyyaa godhan. Akka barbaadan kalee keessa baafatan yoo isaan quban qabu hin qabdu namni isii dubbatu hin jiru. Amaliyyaa waa meeqa barbaachisa firmaa ejensii yookaan yoo kafiila qabaatte kafiila yookaan ispoonsarri biyyarraa sii fide eenyu firmaa kana malee akkamitti amaliyyaan godhama callifameetuma. Isin baasi maaliif gatuu danda'e? Imbaas irraa dhufte biti maaliif hin gaafa? ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? በምስሉ የምታዩት ልጅና በጣም ታማ ሆስፒታል ላይ ያለችው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ምን ብዬ እንደምነግራችሁ የምር ነው ቃላት የለኝም። በጣም ከባድ ነው ማለት በቃ ዶክተሮችም አንችልም ብለዋል። ብቻ ያለው ነገር ከባድ ነው ወላሂ። እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ? እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? በጣም ከባድ ነው ወላሂ ነው የምላችሁ እና አሁን እንደዚህ የምትወጥ እርጉዝ ናት ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ወደ ውስጥ ያለው ነገር ሰው ሳይሆን ብቻ ምን ብዬ ልንገራችሁ? በጣም ከባድ ነው ወላሂ ነው የምላችሁ። በቃ ማለት መርዳት የምትችሉ ከሰዎች ካላችሁ bakkoota garaagaraa irra rakkattuuf sagalee ta'iif kalaas saniin booda ofii keetiif dhaaba godhadhu ofii keetiif waan si fayyadu godhu biyya ormaa keessaa akka jabitti fiigitiin ariitiidhaan keessa bahii gali gaafa ati waa taate ciiste akka namoota ciiseef waa gootu kana ati gaafa ciiste namni waa si godhu hin jiru. Obboleettiin teetuun seeraan silaa gaafatamtee maaliif akka operaasyoon taate silaa namni bira dhaabbatee namni dhiiraa mucattiin amma dubara taduru janaaza fakkaatuun mucattimmaan tun bira dhaqxennaan olkaatee haasa'uu dandeetti na dhaqqabaa jechaa jirti. Oromoon kamtu dhaqqabaaf mee shimee dhaqqabaaf jirtan shimee bira dhaqaa mee irraa tamsanuu seeraan guuraa fi mee qarqaaranii obboleettii teenya tan xayyimee fayyamsiisu akkanumatti yeroo himu tanaan warra galcha reefumaayyuu booda ganaa reefuu dhabama. Hin beeytan reefi gaafa lubbuun nama keessaa baate tallaa jannama gatanii dafanii namaa hin kennanii waa hedduu namaan jedhanii birrii guddaa nama gaafatanii. Mee lubbummaa yeroo lubbuun isii keessa jirtu tana waan isin qaama isii keessaa yaasan kanallee bara ejensii isiitti dhaqa ejensii isii irraa dhufte sana seeratti dhiyeessa ejensii sana jechuudha. Eessa fidan eessa erga maal dhukkubsati maaliif operaasyoon taate yoo nama shan qaama isii hin jiru doktora qorachiisa fi nama dhabuu caala wanni nama dhukkubu hin jiru warra balli kaaba barnooti mootummaa siin qabnu namas biyya ormaa keessaa hin qabnu keessattuu akka oromootitti fa'a. Inuma kassaarri wallahi akka oromootitti fa'a inuma kassaarri osoo amaara taate jedhii sana qaata dhaqqabaniif qaata jechuudha qaata dhaqqabaniif obboleettii si dhukkube taanaan haara warri biyyarraa baatan si dhukkube taanaan tokkoffaa nyaata kan kee nyaadhu hattee dhiiste nyaata kan kee nyaadhu kagattara uummata akka dhima siisifaa nyaadhu lammaffaa hirriba kan keellee rafi bishaan dhuguu heddummeessi yoo si dhukkube hunda jaraanna dhukkube hin hamma tokko obsuu danda'e.
xiqqoosii obsi dhibee sanarratti xiqqoosii obsi saniin booda gaafa sii gamtee jette osoo kiyyaa hakimii biyya arabaa sanirra biyya galuu filatta jarri arabaa baddee jirti doktoroonni baddee jirti qaama namaa tarsaasanii maashaa qaama keessaa guuranii hodhanii raawwatanii barbaadan marfee nama ajjeestu nama waraananii duute jedhanii gad darban nama biyya keenya baay'inaan akkas godhan maaliif ijeensi hin qabnu waan ta'eef jechuun nuti nama nu dubbatu hin qabnu waan ta'eef jechuun nuti hin beekan hundi amma biyyoonni arabaatu akka nurra kasa taane hundi isaanii hin beekan doktoroonni hundi isaanii jechuudha akka nurra kasa taane jechuudha wallahi akka namni nuuf isaan waqqasu hin jirre ni beekan seerri nuuf isaan gaafatu hin jiru waan ta'eef akka fedhan nu godhuu danda'an dallaalli ammallee ijoollee keenya hedduu taphachuutti jira itti taphataa jira arabatti gurguraa jira ofii isaaniitti cufaniitti taphachuu jiran hedduun keessan biyya ormaa deemna malee akkamitti deemnallee yaada qoradhaa namni gaafa isin dhabamtan isin baasuu danda'u eenyu namni biyyaa warri keessan qabachuu danda'u eenyu laazima wabii wayii godhadhaa biyyaa bahaa hin deemnama jettanii rakkoon isinitti hammaannan dunuuffattanii biyyarraa hiyyaa'ina kunoo biyya ormaatitti illee gaafa qaama keessan akka barbaadan isin qaqqalanillee namni isinii dubbatu hin jiru jarriin baasii haguma birriin kiisii geettu bicha dallaalonni haguma birrii kiisii geettu bicha gaafa birriin kiisii geetti maasalaamati feete suudii geette feete karatti xiyyaarrisiin garagale feete karatti akka feete taate maasalaama silkii jijjiirata barbaadi maasalaama silazii dallaala irraa biyyaan baatanillee hamma maatii qe'ee isaa wabii isaa qabsiisa gaaf ati waa taati maatiin kan keessuun qe'ee sana agayya'u dhaqee jechuudha akka laayyootti rakkoo laaltanii biyyaa baatan isin wallaahi rakkoon biyya ormaa kana keessa jiru rakkoo biyyaa san caala jechuudha obboleettiitti yoo wabii hin qabdu ati rabbiin malee gaafa biyyaa baatu wabii hin qabdu akka argitetti illee mana yaalaa keessatti jara wajjin hin deemin yoo madaamintii na dhukkubee kimina hojii deemsiin jettu waliin hin deemin sobanii marfee soraananii kaleetii bafachuu danda'an jechuudha. Rabbiin nama tiisa rabbiin isin haa tiksu isin immoo ijoollee warri shamarran akka kiyyaasii yoosuu garaan silaafee ebaluun rakkate ebaluun dhukkubsate biyya keessatti ebaluun kana barbaade ebaluun mana barbaade ebaluun beelee achumatti ka barbaade akka fedhe haa ta'u garuu obbolee jante biyya ormaa keessa rakkattanii dandeettaa diyuuf godhe sheer godhe sagalee ta'iif birmadhuuf lallabiif warroonni fooloo gurguddaa qaban kunniin fa'aaf hin janye taga ganaa dhayite ebaluutiyya nama akkanaatu rakkate meedaqii dubbadhuuf viidiyoo tokko raabuuf itti ulfaata jechuudha laazima kadhachuun barbaachisaadha gana hundoolii dabaa jira nuti uummanni oromoo kun sagalee ta'aaf himcattii tana mee lubbuun isii tana akkanuma reefummaan isiitu kabajaan kunam wallaahi laazim ani akkoo hagamitti akkasiin akkana taateen ajaa'ibsiisa isiin tunis obboleewwan tiyyaa nama biraati obboleettiin ta'e afaan marfanaasaf na dhaqqabaa jechaa jirti dhibeen kiyya maal akka ta'e beekuufiyyuu laazima mana yaalaa deemuu qaba jetti mana yaalaa deemuufiyyuu laazima birrii qabaachuu qaba jetti waan tokko hin qabu jetti dhibeen kiyya maal akka ta'ee fi hagama akka na barbaachisuu beekee isin gaafachuu hin danda'u garuu na qarqaaraa jetti akkuma jirtu kanattis biyya oromaa jiraachuu beeka bakka jirtanii du'aa godhaa fi uf dadhabdee hattaa macarrashaaf geettee jechuudha deemtee dhibamesii kana maal akka ta'e yaalamuu fi maaliin akka deemtuun dadhabdee abdii kutattee teettee bu'utti jirtu nuti carraan keenya rabbituyyuu kana godhe garuu hanga jirutti du'aa moolii gochuutuyyuu irra caaltudha rabbiin irraa haa fuudhu jedha hundi keessanuu bakka jirtanitti du'aa godhaa fi biyyattiin tun lakkoofsa bilbilallee gadi lakkisne jechuudha tiktook keessatti viidiyoo kana bichaan argisiisa lakkoofsa bilbilallee isinii kennee qarqaaruu dandeessan hin qabdu lakkoofsa bilbilallee of jalaa keessan dubbisesnaaf hin deebisne waan ta'eefu marrajaa sillee gahaarraa qabaachuu baadhu garuu isin du'aa godhaa fi obboleettii teennaa biyya arabaatii ardee siddatii kanaati jechuudha afaan amaariffaa softii sagaleen isii hin dhagahamu sagaleen isiitti hin dhagahamne ani gadi qanna seensa hinaa sagaleen isii kun akkana himmaan bichaa gad naqatti rabbiin isii haa dhaqqabu irraa isii haa fuudhu obboleewwan tiyya of qusadhaa yeroo hojjettan of qusadhaa yeroo beeloftan nyaadhaa yeroo dheebottan bishaan dhuguu heddummeessaa ofii hin miidhinaa ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? በምስሉ የምታያት ልጅ እና በጣም ታማ ሆስፒታል ላይ ነው ያለችው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ምን ብዬ እንደምነግራችሁ የምር ነው የምላችሁ ቃላት የለኝም። በጣም ከባድ ነው ማለት በቃ ዶክተሮችም አንችልም ብለዋል። ብቻ ያለው ነገር ከባድ ነው ወላሂ። እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ? እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? በጣም ከባድ ነው ወላሂ ነው የምላችሁ። እና አሁን እንደዚህ የምታዩት እርጉዝ ናት ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ወደ ውስጥ ያለው ነገር ሰው ሳይሆን ብቻ ምን ብዬ ልንገራችሁ? በጣም ከባድ ነው ወላሂ ነው የምላችሁ። በቃ ማለት መርዳት የምትችሉ ከሰዎች ካላችሁ akkati jiruun jiraanni bakka biyya ormaa keessatti umrii kan kee fixxee
ما أعرف والله. أبشر وما ناقمتي والله يعني وما ناقم. دبنا من بواجرة. أي taatee bicheeko ومان كانوا maal taatee boostare dhaggeeffadhu. Namni ilmi namaa tokko namni hin rakkatinis hin jiru. Ilmi namaa kaminu jechuudha. Mana manatu dhossee jira malee ilmi namaa eenyuun namni rakkina dhabe hin jiru. Rakkina jechuun immoo waalaikum salaam tullaa barakaatu. Kanaafiyyuu rakkoo kan kee waan si rakkise keessaa nutti himuu dandeessa. Ilmi namaa eenyuun immoo namni rakkatiin hin jiru. Kanaafiyyuu miidhaarratti jiru kan kee dogoggora abshir wanti hin jiru kaleessi har'a miti har'is bor miti ilmi namaa kaminuu jechuudha. Namni rakkatiin namni mudannoo hin mudamin ilma namaa kaminuu rakkinnis gammachuunis gaddis eessayyuu ni jira. Mana manatu dhossee jedhama jechuudha. Kaleessi har'a miti har'is bor miti kanaafiyyuu sitti hin dhaga'amin hayizosh of jajjabeessuu qabda maaliif itti of kennuu qabu. Waan akkanaatiin sammuu kan gadhu qulqullina kan qabu. Kanaafiyyuu wanti hin darbine hin jiru. Hin gaddinii abshir wanti si rakkisu immoo jiraate nu dubbisi sin dubbisaani. Kanaafiyyuu ilmi namaa tokko immoo jechuudha eenyullee ta'ee jechuudha. Shamaras ta'e dhiiras ta'e ilma namaa kaminuu rakkinni ni mudatas ni darbas. Kanaafiyyuu abshir sitti hin dhaga'amin eenyuyyuu taanaa mudannoo qaba. Dhugaa dubbachuu taanaa wallaahi laazim dhiiras ta'e shamaras ta'e ilmi namaa kamuu jechuudha mudannoo ni qaba. Ni muddamaa ni rakkatas ni darbas. Waalaikum. Kanaafiyyuu abshiriin sin jedha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Uddee maal taateeti? Natti ko wallaahi gubbaa biyya kam jiru? Dubai jiru. Ukko Dubai yoo jiraatti laayivii cufiitii kootu keessaan na dubbisi. Waan barbaadan sii godha. Kootu cufii keessaan na dubbisi ishee bayirraa laayivii irraa koffala si godheeraa. Cufiti keessaan na dubbisi. Boo'in wanti miidiyaa kun toltu si yaadu hamtuu malee. Irraa bahi laayivii irraa foloo naa deebisitii kootu keessaan na dubbisi lakkoofsa keessi ergan boo'in. Boo'in ishii Dubaayin keessoo jiraatu mata kan taatu. Himimmaan kee kun Abu Dhabii keessa jira. Baanillee Abu Dhabii keessa jira ammoo waan ati barbaadamummaa sii godha. Sa'a kana sii godha. Wallaahi boo'in yaaddeen ayillee Abu Dhabiin keessa jira. Waan barbaadde sii godha ishee. Bakka keessaan ammuma foloo si deebiseera keessaan lakkoofsa keessi ergaa na dubbisi. Waan barbaadde si godha shan boo'in abibti cufi laayivii irraa bahi. Laayivii cufi irraa bahi. Kun laayivii cufi. waan gargaaru. Okkee laayivii cufi. Osoo keessuma jiru cufi. Cufi.